Kanaafi wal jajjabeessaa ofii wal bira dhaabadha. Dhugaa edda taphatan shoora guddaa taphatan. Odoo nu taate dhugaa walitti himna shoora sanuun taphan walii galtee dhabuu kenna. Taphatan wallahi shoora tapha guddaa taphatan. Tapha nuun fakkeenya ta'u taphatan dhugaa. Nuti osoo taate wal khilaafuu fi wal maal jechuu malee tapha akkasiituun taphannu yoo dhugaa walitti himna. Taphni isaan taphatanii galantuun. Nu qofti taphatuu hin dandeenye. Wallahi yaadne malee jechuun sharaa fi sharri akkasiisa yoo barbaanne nam tokko cufuu danda'a jechuudha. Gaafa kanaaf waan fakkeenya akkasiisan fudh abdii culullee illee galchi jaadhibsaa illee galchi shoora sanii olii taphatuu dandeenya. Beekaa callifne malee gandummaa fi waan Dolchee karaa deemtuun olii gadi funaantee mucattii tanaa hin deebifna jedhan silaa akka namoomaatti silaa hin qeeballuuyyu. An akka kiyyatti mucayyoontu silaa hin qeebaltuuyyu. Maaliif jennaan tokko rabbiillee sadaqaa isii taati ajrii isii taati. Guyyaa rakkinaa wahiittu ilma namaa kana ufafoo jira gaafa ilmi namaa laal guyyaa lafeen ilma namaatu wadhooftu mogoleen namaa wadhooftu. Mata kiyamee ani waa maxiqqishu wayii dubbadhu. Ageeffatanii faa ageeffatanii saafii galchi naa fixatanii. Dhiisi callisu nuti dubbataa dacallati muhiiti qabadhu saafii naa galchi. Jecha on namaa saafii galchi saafii amma. Haa ta'u malee murni miidiyaa kanarra waa oofu gamaa gamanaayyuu saba kana garamiin deemaara warri waa beeytanillee hayyuu waa beeytan ka sheekaa ka beekaa ka miidiyaa kanarra jirtan murni ijaaramee ganda kamiiyyuu waa oofu kun ummata keenna ni guddisaaramu saba kana ni kabaja itti godhaaramu kabaja irra mulqaara laaluun dirqama. Hadda mucattiin tuni isiinuu ka mul'atte kalima maryamaan tun asirratti beeyna kalima kana as baate gaafa namni mucayyoo san karatti booyitu. Kanaman fakkaanne san waraqaa san irraa fuutee hojjiftee biyya kana fiddee ubbira fiddee irraa dhiitee obboleettiitii jettee waliin ta'itu watara taa'ee ilaalaa ture murni kun. Hadda waliin gabbaanii waa dalaganii jennaan hinaaffaan ilma namaatti uumame mucattiin ugguramtee jirti. Mucattiin akkana taatee jirti qilintoon isiin itti ugguramtee hin jiru. Kanullee beeyni mucattiin kalimatan annagaa qabaa jette. Kanaaf wanni tokko wanni beekamuu qabu an akka kiyyatti. Yoo mucayyoon an haqa tiyyan deeffadha ka jettu taate haadha haqaatii hin deeffatin hin jennu mana isiitti haa deebisanii fi dhufanii waan godhanii san qabrii ufiitti ittiin baqatanii ma'asita yookaan an akka kiyya osuma dolchee warri karaa irra deemu karaa irraa walitti funaane tan osuma dhiiftellee mucayyoon tun yoo waan guddaa silaa qalbiin qarshiin mallayni xiqqoo qalbii namaa tana inuma hawatti inuma hatti yoo haqa tiyya dhiisu jetti battullee rakkoon qabu. Ilaa murni karaa irra deemu waa walitti qocee walitti funaanee arsii akkanatti harka galchinee Oromoo Islaamaati akkana harka deebifnee kunillee Islaama kunillee saba tokko jedhaa silaa miidiyaa kanarratti nu dhaadheessaa deemuu irra waan daladde san rabbuma isiitiif dalayde buutee illee ni baddi waan kana dhiiftee asuma dhaabdee mucattii tana akka amma ishee Abuu Zarri ol seenanii sappoortii godhanii mana isii guddisanii mana isii keessa meeshaa gurguran kana tiyaanee akka Oromootti meeshaa isii biyyaa itti fudhannee namni martu kun ka haadha qabu ka abbaa qabu boleettii qabu biyyattis ergee bakka jirutti irraa bitee guddina isii karaa kanaan osoo oomne irra namni fooloo isii illee kallattii kanaan uduu oofanii irra mi'aa yaadni kiyya kanuma dammoo akka amma murni nama ajajee akkana ta'a jedhu kan murma kana jala inuman deeminaa jechuu barbaadeeti mallan ikee haafu malee murna kana jala hin deemini mucayyoo too taate kalees obboleettii teeti. Hadhallee obboleettii teeti akka rakkinaatti bira dhaabatte boru qabrii teetiif bira dhaabatta wanni takkasitti dhufee sababa kanaan akkana ta'e mucayyoo tana jettu qalbii tantee keessallee akka hin dhufne nyaachisis obaasis waliin jiraadha jechuu barbaadeeti yaadni kiyya kanuma ulfaadha galatooma. Ila nama biraati yaadan ganninaa yaada isin jettan irratti nuti silaa waan kana ima dhiifna baaroon nama garii jilba golfaa jilba ga'e deeffachiiftii jedhan odoo isaan qajeela saniin dhufanii wanni dubbii kana hunda fide beekaan cadhifnee nuti waan hojii keenya deebine malee akkamitti Harargeen Oromoo jala hojjattii akkamitti Harargeen Arsii jala hojjattiidha kanatu kana fide nu kana maraa irraa tarre waan namaa haasofnu dunyaa keenya haa fidan nuti dunyaa keenya hin fudhannu ila saafii galchiin qoqoo fitadha muhiiti qabatu fitadha dunyaa keenya kanama barbaadan jirru saafii naa galchi kanama barbaadan jirru waan namaa dubbataan jirru dunyaa keenya hidhanii haa fidan shabakatu sidii danatti fakkaata dunyaa keenya qabanii nu haa fidan dunyaa haa kennan wanni isiin asirra jirtuuf dunyaa kanaa fi birrii isii haa fidanii mucattii afooytuu godhanii adeemtu iqaamaa isii haa kennituu fi mucattii tana immoo bakka argite bakka itti argitetti salaamatte
iddoo hojii sanittuu dubbistee hojiin sii ta'ee jettee akka obboleettiitti bira haa dhaabattu birriin immoo wanni nuti dhiifnu hin jiru kalee bar maal jedhan nuti bar amma waan haasame sammuu hunda dhiisa amma irra tarree jira birriin hin dhiifamu haa fidanii mana kana dhufanii fidanii mallaqa keenya lakkaa'anii yoo jedhan mucattii haa fuudhan. Dhiisaa jechaan jiranii lakkaa waan birrii nu dhiisan jenne. Ustaaze amma walumaa galatti dubbiin keessan sirreedha. Kuni haaluma seera biyyaatti illee hojjetaa fi hojjechiisaan tokko gaafa waliin galin waraqaa waliin kennee hojii geessuu danda'a. Wanni gochuu dide shabakaan waan jaarsummallee mayramiif jedhan waan jaarsummallee nama jala mana namaa dhayxee abbammaan argee ani amma wannummaa waa'ee kana sooshaal miidiyaa irratti wanni haasa'u jiru kanaas bayaaniin bakka buusaniiranii mucaan na bilbiluu danda'a wal bira jira rakkoon qabu. Dhaggeeffadhu mayram mana namaa agarsiisitti erganii yookiin laayivii maqaa keedhaanii seentee duukanaas. Maal godhe dhume wanni dhume kanaas dhume bar fidneeti jira. Nama godhanii bayaanii jiranii ijoollee lafatti walitti dhufuu dandeenya lafatti walitti haasa'inee waan jiru goonee salaama addaan deemna jechuudha. As jala jira jaalibsaa galchii yookiin mudiitara naa galchii. Ibsaa gastee erga shabakaan na dide bar mee taaptaap koppiliinki godhame wallahi shabakaan na dide. Mudiitara naa kennuu dandeetta? Shabakaan yoo naa kenne shabakaan na dide. Malee dubbiin dhumeetii jira bar kalaas. Mucayyoon na bira jirti na bira jirti. Bilaaliin dubbisaani bilaaliin dubbisa. Bilaal dubbadhu. Bilaal. Mucayyoon na bira jirti miti bayaanii fi maafuuzaan hin jiranii yoo barbaanne waliin bilbilee mucaan naa bilbiluu bayaanii allaakoofsa isaan qabu beekanii bayaan yoo lakkoofsa kiyya qabaate naa bilbilee wal dubbisne walitti dhufuu dandeenya jechuudha. Wama argine fi wanna social media isuun qabnu kalaas akka nama tokko kaleessa galgala dubbanne dhume dubbiin hangas. Ayyee jaalibsaa galchaanii inshallah waan jiru mallaqa yoo fidanii jedhan mallaqni yoo dhufee jedhe mucattii fuudhanii deemanii hojii fedhan galchanii maal jedhanii sunumata akka rakkoon qabuuti warra jala jirta koppiliin kitaab godha warra asirra jiru kana fooloon kama kalee galgala nutti wanni jedhan sani wanni ani isinii dhaamu ummata asirra jiru kana hunda isaa fooloo godha ka jala jirullee ka gubbaa jirullee fooloo godha wofi wal guddis akka bakrii sheessaa baloo fa'aa qaba namoota gugurdaa jira aalima keessaa harargee hin qabu akka immoo namoota hedduu ka harargee keessaa ka abbaa qabeenya nama hedduu sun nama kenna nuti harargee fi sabummaa nama addaan qoodnu warri immoo rizqii mucattii tanaa itti fakkeessee mucattii miskiina kaleessa mucattii miskiina dalagachuu biyya Sumaaleeti ishiita takkaan dhufte akka mi'attii sidhuutti hin beekan rizqii mucattii tana hawaa itti naqe hiree haamilee haa eeggatu mucattiillee du'aa'ii goona siillee du'aa'ii goona ofiillee du'aa'ii goona waan ta'eef nuti yarrallee hamtuu namaa yaannu hamtuu namaa hin haasahina waan namaan dubbatina waan namaan haasahina mallayni Maryam dhufu mucattiin deemuudha mallayni Maryam hin dhufne iqaamaan Maryam hin harka jira id Maryamillee immoo na hiikaa mi'attii tan namni akkana godhaa jiru sammuu isii osoo hin ta'in nama mi'attiin ofiin hin jirtu wallahi nama tokko akkana godhaa mi'attiin dalagachuuf taa'uuf taati ka akkana godhaa jiru nama ka akkana godhu kun immoo nama boru isii karaa irraggatu kana beekuu qabdan har'uma dubbanna nama boru isii karaa irraggatu hedu nama boru isii har'a immoo namni maa araba jala yoo hojjeta nama afaan beeku bira yoo hojjete abashaa bira hojjete maa riyaaluma sun kafalti hojii san kafalti kun hundi maalin maqaa isiitiin fooloo akkana goote akkas kona mara nuutan manqaa ino kanaafi wal jajjabeessaa ofii wal bira dhaabadha dhugaa eda taphatan shoora guddaa taphatan odoo nu taate dhugaa walitti na shoora sanuun taphannu walii galtee dhabuu kenna taphatan wallahi shoora tapha guddaa taphatan tapha nuun fakkeenya ta'u taphatan dhugaa nuti osoo taate wal khilaafuu fi wal maal jechuu malee tapha akkasiituun taphannu yoo dhugaa walitti himu taphi isaan taphatanii garantuun nu qofti taphachuu hin dandeenye wallahi yaanne malee jechuun sharaa fi sharri akkasiisa yoo barbaanne nam tokko cufuu danda'a jechuudha. Gaafa kanaafi waan fakkeenya akkasiisan fudh abdii cufullee illee galchi jaalibsaallee galchi shoora sanii olii taphachuu dandeenya. Beekaa callifne malee gandummaa fi waan hin taane hin faarsinu malee shoora sanii olii taphachuu dandeenya. Eenyu gadi akkasitti yaadina. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gaafa bar macarrasha ragaan bakka fuudhanii fi bakka irra guuran wallaalanii bar. Silaa waan kiiloo sooqidde bunaa hin mazzanneef biyyaa baanii dawwalanii bara. Warri akkas godhe sun immoo warra mataan isaanii qulfii warra immoo fayyadamuu barbaade malee warra mucattii tanaa yaadee miti. Nama gandaa fi ganda waliin buusuu barbaadu malee ummata yaaduu miti jechuudha. Beekaatuma irra olii darbuu wayyaa
tarrabbii tu caala mucattiin tun dhiiga kenna kalellee dhiiga kennatu itti xaaree duuka xaaree har'a mul'ise malee kalee wallaalle kaarra bakkeen itti dawwalanii fi har'a kenneef kun kalee maa Sumaaleetti arguu dhabe kalee maa wayittisii rakkattu arguu dhabe gaafa namni nama fakkeessee nama qixxeessee dhiiga kiyya jedhe garuu hinaaffaadha jechuudha. Osoo beenu wal beeka osoo wal gargaartanu wal beeka kun immoo gocha nama waa hin beekneeti waan ta'eef irra darbuu qabna walumaa galatti shoora hin taphannu hin jedhina taphatuu dandeenya nu yoom abbaa qabeenya illee dhabne yoom birri illee dhabne alhamdulillah fayyaa qabna waan barbaanne gochuu dandeenya 400,000 miti miiliyoon beeknu har'a miiliyoona fuunee mayra maa kennine mucattii sana naxaa baasuu dandeenya nu qofti jechuudha garuu immoo haa ta'u dhiisuma wayyaadha dubbadhu Bilaal dhiifama. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله. ادو غلطوما سنجتشو بربادة رقمتي استاذة كينا راخاسي ورو تمانا خنا كيستي يا دا ببريد على ولي كنتن أكسما سمو بوليتي تينا اللي ججبه ستاني بردا بطن إن شاء الله بارك الله فيكم الفادة سنجتشو بربادة سوشال ميديا كان ردي وانتوني دوغادا واحد دو تأدب سفاما isin kabeennuun namoota kana akka Buzarriifaa Boonaa akkasuma Abbaa Gadaa namoota kanneen kabeennuun namoota nu waan gaarummaadhaan hojiiwwan isaanii hojii boonsaadhaan isaan beennu buleetti ta'anillee akkanuma jechuudha. Kanaaf rakkoo amma uumame kanaaf inshallah furmaata isaa qajeelatti fidanii lafa kaa'uudha. Hatti abbaa sanii galuu qabu. Bilaal haqa namaa dabsee akka Boonaa ukkaamsuun hin taatu jechuudha. Kanaafuu dirqama haqa nama sanii irraa fuudhu obbolummaa dhugaa san lafa kaa'u mirkaneeffachuudha. Wantoota garaagarummaa jiran haasaa isii irraallee waan barruutu jira jechuudha. Akka Bilaalitti waan irraa barru jira Maryamii irraa obbolummaa isii waan irraa daqiiqaaf sekendiifillee irraa muramtu yookaan irraa haftu miti. Kanaaf hundi kennaa as keessa warra waa barbaadu jira. Miidiyaa kana keessa taa'ee warra gandummaa waliif fiduu barbaadu jira. Wallaahi gandummaan nu keessa hin jirtu. Naannummaan nu keessa hin jirtu. Qalbii teenya keessa Rabbiin alhamdulillah ummata kana baay'ee isaanii qulqulleessee Rabbiin gadhiise. Qalbii qulqullooti akkanaatiin jirra. Haqa namaa irratti ammoo abbaan fedhe haa ta'u abbaan kiyya haqa dabse taanaan haqa nama dabeessan qabuun dirqama taate. Abbaa kiyya maaf hin taane? Abbaa kiyyummaadhaan waan san qabu hin barbaachisu. Hatti haqa dhugaan. Kanaaf haqa mucayyoo deebisanii qajeelatti akkuma jedhame as waamaati namoonni bilbila qabatti bilbila namoonni yookaan ammoo irratti sheeri godha as fidaati waliin haqa jirtu dhugaa jirtu lafa kaa warra ammoo gidduu kanatti maqaa gandummaatiin aalimman hedduu jaalannutu jira hayyoota hedduu jaalannu jira dargaggoota shabaabban hedduu wal jaalannutu jira namoota kaniin namoonni adda nama kutuudhaaf deeman namoota saniifillee balbalti akka hin banamne godhanii cufanii akkasit haqa mucayyoo tanaallee akka baatu gochuudha. Obbolummaa teessan akkuma jirtutti gandummaa abadan nu keessa namoota isaas keessa arritan kana keessa gandummaa keessaa fuutan jedhee yaadu akka kiyyatti dhugumatti jechuudha. Kanaafuu waan san irraa ukkaamsanii hidda ishii buqqisuudhaaf bakka ishiitii kaasuuf nama ajandaa godhatu san balleessuudhaaf haqa mucayyoo sallee akka kafalamtu as godha namoota barbaachisummaa bakka kana qaban anis bakka tana isin jalaa qabee jedha isin jalaa maal galchinaati abdii culullee fa'aa jala jiranii miti maal jechuudha abdii culullee jaadibsaa waliin galchitu Moditera di dena fakkaata. Taap godha jema taap godha. Moditera yaali ti moditera nama kennu yaali. Karama kanatti raayigutu bareeda. Gura khiyya anilal wanni nan yaade Abazarri fi isnummaanu anama nama Bilaal leewon beeku baadde Bilaal nin beek sirritti as miidiyaa kana gubbatti Abazarri lee nan beek. Jarri lachuu ilmoota isanii obboleeyyan keessanii qabachuu dandeessanii sigaltee gorfachuu dandeessanii akka nama gartee diinii tokkotti waan kana isinuu murtanii gartee xumuruu dandeessanii yaaduma joonna keessa dhufee achis waan dhaquun qabu manni kunis xiyya obboleeyyan sanii fi kunillee tokko natti yaada kanaa ala bakka biraallee dhaqeen kan nadhu yaadallee fitadhe galatoomaa naquu keessaniifillee rabbi isin jidduu haa tolchu. Salaamu alaikum nagaan naa turan. Ulfaadha ustaaza ulfaadha galatoomaa. Ma baatanii
في بامون أبوس كناف كلت تنجرو خير ما تيكتو harkisa fooloo eenyu lakkoofsa tokko barreeffataa jiranii Mariyaami.